cinaa guyyaa qofa keessatti raawwatamee dhufuu kanaaf mee maaltu si dhagahame? Bismillah. Wanni armaataa kanarratti agarree waan addaati. Armaataan kun akkuma ammaan dura nutti dhaamamee jiretti armaataan keenya mallattoo tokkummaa keenyaati waan jechuun eegallee tokkummaa keenya kan nutti agarsiisu uummanni keenya haalaan nuti yaadne olitti dhufanii armaataa kan akkana daadhaan nurraa fixuu isaaniitiif baay'ee guddaa galatoomaa jechuun ni barbaada. Isaan dura garuu rabbii keenyaaf galannee haa ga'u. Rabbii guddaadhaatu kan hunda nu taasise dandeettii rabbiitis armaataa keessatti agarreedha. Kanaafuu haaluma kanaan hawaasa keenyaan galatoomaa, haaluma kanaan tokkummaan keenya itti haa fufu, haaluma kanaan wal bira dhaabbannu jechuun barbaada. Isinis gama miidiyaatiin nu bira dhaabbachuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Gama kanaan hirmaannaa hawaasaa gama dargaggootiin haa ta'u, gama abbootii, gama hawwanii, gama dubartootaatiin maal fakkaatamee waan argiteera? Akkuma ilaalaa jirrutti dargaggoo manguddoo afooshaalleen abbootii qabeenyaa miskiina tujjaara osoo hin jenne hundi isaaniitu waan danda'aniin kaan humnaan kaan qabeenyaan hundi isaanii takkaan argamanii dhufanii akkanatti kunoo asitti gahee guddaa kana taphatanii gahee kana taphachuu isaaniitiif baay'ee galatoomaa jecha karaa laaqanaatis gahee jira waan ta'eef laaqaniinis ni jira laaqanaas qopheessinee jirra laaqana keessanis nyaadhaa shaashaa jaa jechuun barbaada. Maashaallah galatoomaa isinillee armaataa masgiida Bilaal haala bareedaa kanaan zuurii duratti jechuudha cinaa guyyaatti dhumuu isaatiif baga gammaddeen sinjaa kanarratti waan si dhagahamee gammachuu ta'e yaadatu. Gammachuun nuti armaataa masgiida kanaaf haarayaa miti haaraan tanaa kun ajaa'ibaati. Zuurii dura dhume ammoo kaan irra guddaa ta'u wajjin ilmi namaatis hedduudha. Ati hedduu bareedaadha hawaasaas hedduu takka walitti qabee jira masgiida tokkummaa uumee jira armaataa kun. Fuuldura gartee gaa dargaggoo hawaasa masgiida Bilaaliif jechuudha tokkummaa isaa deebisu qalbii uummataallee gamana deebisuu irratti gahee akkam qaba jettee yaaddameera? Akkuma raataakka akkuma haaraa kanatti nama walitti hidhuudhaaf wanni akka ammaa irra dalagamee kun silaa deddeebi'ee hedduu dalagamatee namni walumaa hundaa'u. Qalbii namaa taaddawa baates sababa kanaan walitti deebiteetti inshaallah itti nuuf haa fufu masgiidni keenya ijaaramee galma haa ga'u jenna. Yaada nu kennu keessanii ulfaadha galatooma. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee duraan dursee baga gammaddee siin jenna. Armaataa masgiida Bilaal haala gartee akkanatti saffisaan osoo zuurii duratti dhumuusaa kanarratti maaltu si dhagahame? Hirmaannaa hawaasaa irratti dargaggoon akkanatti hirmaachuu irratti waan si dhagahame? Walumaanuu bagatti nuungee inshallah alhamdulillah. Zamanni teekinooloojii waan ta'eef maashiniinis hedduu jira. Hawaasnis baay'atee jira. Tokkummaa hawaasni musliimaa magaalaa Haramaa keessatti qabuutu hedduu irratti dhagahama. Namuu xiqqaa fi guddaan dardara dhalaa shamarran osoo hin jedhin asirratti Waalaikum salaam hojiin irraa hirmaannaa hawaasaatiin haala bareedaa kanaan raawwatamee jira. Kana irratti mee waan isin dhagahame? Dhugaa dubbachuuf taanaan hojiin irraa hojii fakkeenyummaa guddaa qabu. Hojii tokkummaa uummata islaamaallee jabeessu keessattuu dargaggeessi hedduu nu gammachiisee jiraarra rabbiin haala hunda rabbi haa mijeessuu jiru. Amma akkanatti gaa qalbiin duraan adda babaatellee walitti deebitee hojii masjiidaa irratti kana walitti deemuu kun fuulduraaf tokkummaadhaaf karaa saaqattanii yaaddanii fuuldura maaltu dalagamuu qaba? Fuuldura wanni ta'uu qabu tokkoffaa hanqina odoon ta'in waan walitti nama hidhu irratti jabaachuudha. Waan tokkummaa namaa waan hanqina xiqqaa jala deemuu dhiisanii waan tokkummaa namaa cimsu waan tokkummaa uummata musliimaa cimsu san yoo hordofame wanni kana gaariin hojjechuun ni danda'ama. Kana caalaa madrasaas masjiidota biraa irrattis xiyyeeffannaa wanni guddaa waan dabre irraanfachuudha. Waan tokkummaa keenya cimsu irratti xiyyeeffachuudha. Akka waliigalaatti dhumarratti dhaamsa dargaggootaafis ta'ee abbootiifis ulamaa'if sheekotaafis wanti guddaan gaa tokkummaa wanni guddaan bu'uurri waa hundaa tokkummaadha. Tokkummaa keenya cimsuu yaada nu laachuu keessaniif hedduu galatoomaa.
ilma masgida Bilaali ilma as keessa guddatee daa'imummaadhaan quraana masgida keessa baratee arraan tana baratee sadarkaa kana gahee ogummaa isaatiin as keessatti hirmaatee jira. Mee duraan dursee arraan tana armaataan masgida Bilaal haala kanaan yeroo gabaabaa kana keessatti raawwatamuu isaatiif mee maaltu si dhagahame? Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkuma argitu sagaleen tiyyaas xiqqoo wanta jettee jirti. Gammachumarraa akkana sagaleen tiyyaas wanta taate. Haalli adeemsa piroojeektii kana ajaa'iba wallaahi harka namaa bichaa osoo hin ta'in harka rabbiitii keessa jira. Baatii lama keessatti akkanatti waan amma irra jirru kana harkuun keenyatti wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin nuti sababuma taane hanga tokko sheekotiin keenya sheeka keenya Sheek Zaakir Sheek Muhammad fi jarri kaanis du'aayiidhaan qaamaan warri koree masgiida as bulee baatii lama guutuu mana osoo hin galiin yeroo dheeraatti fudhatee as wajjin asitti dabarsinee amma stage amma irra jirru kana harkuun keenya even sa'a takka kaanee sa'a jaatti construction guddaan kun xumuramu isaatti wallahi laazim hedduu takka bu'aa waan keessa dabarree harkuu takkatti fudhadhe wallahi alhamdulillahi rabbil alamin kana sinja jechuudha. Ho amma gaa maashaallah hedduu bareedaadha gama fuulduraatti hojiilee gama fuulduraa dalagamuu deemuuf hangam takka hamilee dabalee fuulduraaf hoo maal yaada qabda?